السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يوم في دقطوتا كان أفتوب درجة توسيلين دجا برانك جاي بقى بدي سنين فيه برانك كنيس ماليو جدا أرى مجان تكو نبرة بيت نينجرا دران كولين جرو يجولا نبرة بيت إدو يبات يجرامه أما متجوتا كتجرا هريا هارو رفيجات تجرا إسي سنة في البلاد إني أسيتي فودو هدا mana le ko pe fate jara muchas bira jirule isbira jirule firra base jara mana dat farashe jara anoyo kalesa daqetini mana lale mana ka jaibatul fate jara itini min nan jede animmo argiti atriyati yawan tade fitime jetti nan jette atimal jette tini wana kana narat dalaida animal sitti tae ana ramal update تايبا فورو داف ديمتا جتتني اسيد ابو نرول تشيستي مالف كان دلا ديداني وانا سين جتمو كمول دالو تا حمل ما تنولين دلا نولين تران افيراتيا لايك شير سبسكرايب غودا اسيني مو وان تكل يچون همان جندني اني غرو برانك سرت دلا غودا في كايدن دل امبل بل في اكاسي سين جدا كبيمتو تفي دابتو تكيا مي وان سين جت كمول دالو تا ارا امراكي سكربا كواچي سكربا بيرو جراتي ورافا كو جراچو بات امتي بالبلان ايغا هلو الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقامي؟ لك الحمد لله كاسي. والله نقا كوتي الحمد لله. أنا كم تجرتها؟ جرا كنا كرام فيانا سنبت الملك. والله الحمد لله. أنا اللي جرا. كم تفيان كي؟ لا فيانا الحمد لله نقا تونا بت الملك. توري بت. والله جرا. ها؟ نقا مرة تبدا ويجري. والله نقا واتك كم جرا نقا ملك. أيوة مريتي كما شاء الله سنجري. كلام سنغالي. إن بني والله سمعت بدي مالي أنا مال بدي يتيت. إيه سبنا ودي ما تبيزي نقول إمالي بدوار. يتيره؟ جدي كانوا ما إسا نوتا. أيه أتو أنا كجنو. جدا والله. ما لقرو يجون مارس يقول مارس تبلس سوا تكمل بولتي تيجي سريرة تنين بولتي تيجي ولا دين تات ما بلش ما بلش. ما جتني نيرا بالا وام مالي ما ناسا ما جتون وامالي داس ديبتنا غافلين كمال وان جتتون بيت مال وتنا غافل تمام ما جدنا وان جدنا ما تفا مال سلا تم كان ما في وان دبتني مال ما جت ما جت هما جتين سان قفا جتوني ادي مالي دافي دبر سبب نمان مالي inni achasitti fuudhatiniin jira duraan nam waliin gara nam waliin galullee ofirraa baasetiniin jira mana nuyyuu dhaqeetiniin kaleessa ilaaletiniin jira mana tolfatee itti fuudhu eddaa ati itti niminiiti argitee waan kana dubbii tana naaf sirra kan tarree naaf awwaalisiin jedhe sargilleen godhadhoo dhoysa waan argitee nama nikaa na hedhu qofa sheekuma qofatti argitee bilbileetiniin nikaa godhadha malee namni tokko quban qabu jedhe naan jettee ناجر زيادي جتتنين سيفنت تيمتي نانجتي اتمال جتتنين وان هندر مجان كباي يچون غديو فيت منا ديباد جيرته نرابه مالي يعني سبب سني بيوكني موان سيادتي بيجي akamitti ati won fakkaanne jechuun wal fakkeessiteetiin mucaan irraa ba'ee jira na duuba yuu gaafadhume ijoollee yuu gaafadhu bilbiliitii jetteeni maal jettee waan hin taane ittiin tayaabu maal jechuun amma itti bilbilee ture bari tiyaalee ture garuu intarneet isiin dalagu dadhabaadha kanaaf naasiyeen ude malee yoo isin barreeffama naa barreessite yoo sa'a tokko tureetiniin naa dhufu bilbila itti yaalee ture naasiyeen ude kallatti illee neera itti gootee itti bilbilee ture garuu narraan kaastu ay dubbite silati achi garagaltee obitti haasofteetiin jette ani wanni sitti haaseef haa sitti himtuufi miti jechuun yookiin immoo waan yaada kana qabaadhee osoo hin taane mucaammaaf ba'ee bilbiltee na gaafattee jirta maaliif yaadni inni ba'eef maali naan jette ani waan ba'eef illee dhugaa jirtu sitti hime malee haati kana wal fakkeesseetiin dubbii edaati wanni natti bilbilteetiin mucaa sababni ba'eef maali jettee wanni na gaafattuufi kanaaf
ani yaada sanillee qabaadhetii miti ana sirratti akkamitti waan akkanaa yaada namammoo waan akkasillee sirratti yaaduu miti ana mataa kiyya dhisi jechuun namoota waan akkasii yaadanuyyuu ani akka kiyyatti ni gorsa malee waan akkana argitee isirratti dubartii takka namni erga fuudhe isii waliin jiraachuudha malee wanni immoo ta'ibaa irratti fuudhaniif rakkoon isii maal jalqabu yoo barbaanne isii gadhiisanii ta'ibaa fuudhuudha malee wanni doosii mana jirtu isirratti fuudhanii tokkollee hin jiru jalqaba jaartii lama ta'ulleef yookiin immoo jaartii sadii fuudhuudhaaf ulaagaa qaba ulaagaa san guutuu qaba ka ulaagaa saniin kun namni jaartii lama sadii fuudhuun faayidaan inni qabu maali odoo sanuu taatee ani hin barbaadu takkaan alatti akka ani hin barbaannetti asini beekta odoo keessa beektu maal jettee tiniin achi garagaltee anaafisii addaan baasuudhaaf yookiin immoo anaafisii addaan deeguudhaaf waan akkanaa dubbattaati. Kuni jechuun bare waan isiin afaan ofii irraa abboo ati wanni kun simarraa akkana ta'e eenyu sitti abbama sitti manatti jennaan ani waan sudhoo isullee qabu siyarallee waan argitee wannan sudhoo isullee akka hin jirre ni beekta namni naan jedhellee isim hiriyimatee akkana isimatu akkana naan jedhe kanaaf ati waan akkana ati yaadda jedhee takkaa yaanne erga kan kee nama amanuunuyyuu abadan kanaan booda yoo ati waan akkana wanni kun dhugaa akka ta'u taate anaafati tanarratti addaan baana waan kana tasuma dhaga'uyyuu hin barbaadu naan jette abboo ani wanni sababni mucaan ba'uun mucaan ba'ee jira dhugaadha san kan mucaan ba'ee dhugaadha garuu sababa kanaaf ba'ee inni fuudhu eddaa sababa sadii mucaa ofirraa baasee mana tolfataatiin hin jira jette ani waa'ee karaa yoo dubbadhellee kanarrallee jiraachuu kiyya maalitti beektaa yaa booti. Naa jaayibee bar jechuun homa dubbadhu. Easy. Isiidhan jedhe isiin natti bar ofii mataa ofiitii natti bilbiltee ani guyyaarran oollee si'a hedduu narratti yaalaa turte ani yeroo san immoo olaa inni gubbaan jiru achi booda neeradhaan bilbiltee maal taate jedhee neera itti guutatiin yoo itti deebiseetiin hin jedhu wannummaan akkanaa maali balaa buufte kanaaf ani waan akkanaa yaadallee hin qabu akka immoo waan akkanaa akkana yaadallee ati dhibbaan dhibbatti beektaa garuu isiin maan akkasiin jette san ani mee afaan makiyyaan bilbileetiin hin gaafadhaa jedhee sirratti yaadan immoo telefoona reefoo naaseenuu didee olaa inni gubbaan jirtu neerallee sirratti immoo argitee sitti waan bilbila jedhu ati immoo deebisteetiin naa bilbilte yaadii kiyya argitee kanaaf wanni akkanaa simarraa hin baati osoo anuu waan akkasiitu ka dalaguuf argitee yaada qabaadhu taate yookiin gorsuu qabdaa wanni kun ta'uun qabu jettee gorsuu qabda malee akkamitti achi garagaltee inni akkana barmana tolfateetiin hin jira inni qopheeffate ati immoo sababa isaa asteetteetiin argitee si eegatiin hin jirta. jetteeni waan yaada ittiin jirre akkamitti waan akkanaati fakkeessite dhugaa fakkeessiteetiin hin haasoftu. Hedduu nama gaddisiisa. Ani maaliif beekare? Kanaafuu kanaafuu akkasii ammatillee akkanatti dhaartee lolleen jedhi ani biraanki sirratti dalagee isillee numaan aan hin jenne
wallahi Frank ajaiba jechuun isini maal jedhe sirratti dalagaree beekta garana yoo ta'e malee garsiiti yoo ta'e malee isin argachuu hin danda'u waan ta'eef sababa sanii isin walii galleetumaan isin itti bilbilee itti meetumaan akka itti sirratti dalagne isin jedhama. Waan hojii keessanii argadhamaa jechuu danda'ee namoota kanneen isin jedhan jiru isin haa ta'u inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyan arin iya. Kabajamtoota keessaniini sheer laayif gochuu hin dagatinaa ilmaan oromoo qaqqaala fi gaarii jedhan kamaayuu danda'a wanni isin irratti laayidan kun sila ka sheer godhuu miti laayif baay'ee godhanii miti maal amma godhaati. Ayya akkasii bakka hedduu galatoomis bifa mana godhuu keetiif. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuub Brank ajaa'ibaa irratti dalageetiin hin jira maali jarri maal isin jedhu hiriyoota jechuun xiqqeen irraa waliin guddataniitiin haga ammaatitti waliin jiraatanii kanaaf Brank irratti dalaguu hin dandeenye haala kamiin Brank irratti dalagaa waan jedhu haala mijeeffadhee raawwadheeti haadha kiyyaatti illee hime ati immoo jechuun akka waan isiin akkana isin jetteetti walii gallee isii waliin akka waan isiin akkana jetteen hiriyaan isii jechuudha. Akkasitti walii gallee hiriyaa isii irratti Brank ajaa'ibaa dalagee isiniin jedha share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha chaanaalli kun akkuma jalqaba as dura isiniin jedhaatiin ture haarawaa daddafaatii share like godhuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha hanga viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.